sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Mudde 13 bara 2016 akka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Jalqaba irratti oduu kana jaallattoota galgaloo isiniif dhiyeessuun sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla. Itti aansuun ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname karaa jaalmichuu lammiin isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuun ani burkuteessaa Deenaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduutti isin dabarsa. Maqaa Koomaandii Poostii jedhu sababeeffachuun ammas hidhaa fi ajjeechaan golee Oromiyaa mara keessatti jabaachuu qeerroon bakkoota garaagaraa irraa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Erga labsii yeroo muddamaa jettee garee murna yartuu TPLF labsii baafattee as ilmaan Oromoo irratti hidhaa, ajjeechaa fi dirqisiisanii gudeeduu akkasumas dargaggoota Oromoo ukkaamsuun gara dabarsuun hedduu hammaatee jira. Mootummaa kan ofiin jettu sirni garboonfataa TPLF gaaffii uummata Oromoo ukkaamsuuf jalee ishee kan taate OPDOtti fayyadamuun bakkoota garaagaraatti darara ilma namaaf hin malle irraan gahaa jiraachuun nama maraafuu ifa galaadha. Haa ta'u malee barattoonni qaroo Oromoo sodaa tokko malee labsii Koomaandii Poostii kana dura dhaabbachuun bakkoota garaagaraatti mormii gootummaa guddaan agarsiisaa jiru. Kanuma walqabatees godina Arsii aanaa Roobee mana barumsaa Roobee Dida'aa fi Xaqqeetti barattoonni qorumsaan booda harka qaxxaamursuun mormii agarsiisuu isaanii qeerroon bakkichaa beeksisan. Akka barattoonni kunneen jedhanitti humnaan bituuf ifaajuun kan beekamu humni waraana garee Bicuu Wayyaanee barattoota irratti reebicha hamaa raawwatee barattoonni 4 humna waraana Koomaandii Poostiin qabamanii jiru. Achuma aanaa Roobee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Ataabaa Goraasii fi aanaa Xiyyootti barattoonni hedduun mormii agarsiistan jechuun waraana Wayyaaneen hidhamuu fi hedduun reebichaan miidhamuu odeessinu qaqqabe ni addeessa. Bifuma wal fakkaatuun mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis mormii jabaan mootummaa Abbaa Irree faashistii Wayyaanee mudachuun dhaga'ame. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee barattoota gaaffii mirgaa gaafatan akkuma amala isaa jeequmsa kaastan jechuun reebaa fi gidirsaa akka jirus qeerroon mooraa Yuunivarsiitichaa gabaasan. Akka barattoonni kunneen dubbatanitti mooraa Yuunivarsiitichaa qubatee kan jiru humni federaalaa barattoota mooraa sanaa hedduu gidirsaa jiran. Barattoonni hedduunis achi buuteen isaanii dhabamaa akka jiru kan himan barattoonni kunneen barattoota ukkaamsaman keessaa barataa Hundee Tafarii kan jedhamu barataa veterinarii waggaa tokkoffaa kan ta'e tokko ta'uu addeessanii jiran. Akkasumas godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhaa fi hiraarsi ilmaan Oromoo irratti jabaatee itti fufee jira. Torbaan darbe keessa namoonni hedduun gaaffii tokko malee buufata poolisii magaalaa Naqamtee bakka adda addaatti hidhamanii turan. Gariin gadi lakkifamanis ammallee hedduun isaanii hidhaan gidirfamaa jiru. Namoota torbaan darbe gadi dhiifaman keessaa Abbaa Gadaa Doorsis Dhugumaa fi ilma isaanii Sanyii Doorsis isaan muraasa yoo ta'u, leenjisaa teekwaandoo beekamaa magaalaa Naqamtee kan ta'e Wandoosan Tamasgeen immoo hamma har'aatti namoota Oromummaa qofaan yakkamanii gidirfaman keessaa isa tokkodha. Godina Arsii aanaa Roobee Dida'aa magaalaa Roobee keessatti abbootiin hoteelaa Biruukii fi Dingatee jedhaman dargaggoota magaalattii hoteelota kana keessatti bashannanan basaasuudhaan dabarsanii diinatti kennaa jiraachuu qeerroon bakkichaa gabaasan. Namoonni kun kanaan duras mootummaa kanaaf lukee ta'uun sabboontota Oromoo mana hidhaatti guursisaa turuun gochaa duguggaa sanyummaa uummata Oromoo irratti raawwachaas jiru. Kanaafuu uummanni magaalattii keessatti argaman martii hoteelota kana akka hin fayyadamne qeerroon bakkichaa dhaammatan. Godina Shaggar Lixaa aanaa Meettaa Roobiitti waraanni Koomaandii Poostii Wayyaanee qonnaan bulaa Oromoo Abbabaa Badhaashoo jedhamu rasaasaan ajjeesan. Aanaa Meettaa Roobii kan yeroo ammaa mootummaa Wayyaanee Meettaa Walqixxee jechuun qoodetti ganda Lumaa Xaaxeessaatti waraanni ergamtuu Wayyaanee Agaaziin qonnaan bulaa kana muddee 5 bara 2016 galgala keessaa naannoo sa'a 9tti obboleessa isaaf birmatee osoo jiruu rasaasa diinarraa baateen wareegame. Haaluma kanaan walqabatee diddaan uummataa jabaachuurraa kan ka'e waraanni Wayyaanee sodaa keessa seenuun
humna dabalataa gara gammoojjii mogoriitti guuraa jiraachuu maddeen keenya bakkicharraa gabaasaniiru. Shawaa Kaabaa Salaalee ona Yaayyaa Gullalleetti nama maqaan isaa Adaraa Kumsaa jedhamu kan kanaan dura miseensa mootummaa Abbaa Irree wayyaanee ture booda ammoo gara basaasummaatti bobbahee ilmaan Oromoo onichaa gidirsaa ture irratti humni ittisa uummataa tarkaanfii fudhatan. Humni ittisa onichaa basaastuu diinaa kanarratti tarkaanfii fudhataniin gurra saalachuu irraa muruun akka fakkaattonni isaa irraa baratan godhanii jiru. Oduu biraan ayyaana sabaa fi sablammootaa jechuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti kan wayyaaniin kabajuuf turte fashalaa'uu qeerroon bakkoota garaagaraa gabaasan. Mirga namoomaa osoo hin eegin mirga sabootaa eegnee jirra jedhanii baroota hedduuf uummata sobanii sossobuuf yaaluun wayyaaneef waan haarawaa miti. Ta'us soba kana dhagahuuf kan gurra hin qabne qeerroon Oromiyaa ayyaana kana akka hin kabajne wal akeekkachiisuun fashalsiisuu isaanii maddeen keenya bakkoota garaagaraa gabaasanii jiran. Dhumarratti yeroo gara yerootti maqaa koomaandii poostii jedhuun ilmaan Oromoo ukkaamsuun hammaachuu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Hidhaa fi dargaggoota Oromoo ukkaamsuun magaalaa Finfinnee keessattis hammaatee jiraachuu qeerroon gabaase. Kanumaan wal qabates gidduu kana ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitti yakkamuun harka diinaatti gidirfamaa jiraachuun beekame. Haaluma kanaan weellistuu Seenaa Salamoonii fi qindeessaa muuziqaa fi aartist Eeliyaas Kifluu magaalaa Finfinnee keessaa butamanii achi buuteen isaanii dhabamuu odeessi qeerroo Finfinnee irraa arganne ni addeessa. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Mirga,
bilisummaa Oromootti immoo Oromootti abbaa ta'uuf. Uummanni Oromoo erga gabroomee waggaa 150 lakkaa'achuuf deema. Gabroomuu diddaa fi gabrummaa of irraa kaasuuf qabsoon gaggeessa akkasuma dheertuudha. Yeroo of diige of keessatti gabroome waan ta'eef of ijaaree gabrummaa jalaa bahuu hamma ammaattuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo qabsoo bara dheeraa kan irra dhalate. Qabsoo kanatu isa dhalche yookiin dhale. Egaa dhalatee qabsoo uummata Oromoo roga qabsiisuuf hedduu ifaache. Uummata Oromoo garbummaa qaama godhatee Oromummaa dagatee lagate dammaqsee sabboonummaa itti bulchuuf yeroon fudhate dheertuudha. Kana milkeessuuf wareegamni lubbuu baase waan dhiyaatu miti. Uummanni Oromoo dammaqu malee ijaaramee tokkoomee humnoomee waliif abboomuu malee wayitti bahuu akka hin dandeenye adda durummaan kan barsiise adda bilisummaa Oromoodha. Har'a Oromoo ati Oromoodha jedhanii gorsuun hin barbaachisu. Uummata dhiiga tokko ta'uu inni akka gaariitti beekee jira. Ijaaramee tokkoomee humnoomee qabsaa'uu malee akka diinaa of irraa kaasuu hin dandeenyellee akkaan hubatee jira. Kun ammoo bu'aa laayyootti argame miti. Qabsoo bilisummaa Oromoo dheerachuun waan nama ifaachise ta'ullee akka bara kanaatti yeroon uummanni keenya bakka maraa yeroo tokkicha haala tokkichaan diina isaa gamtaan falmatee seenaa qabsoo keessatti takkuu hin mul'atu. Warraaqsa boonsaa qeerroo fi adda bilisummaa Oromoon uummata isaanii waliin adeemsisanii bu'aan argame kun itti baha kuusaa qabsoo bara dheeraa akka ta'e beekamaadha. Fincila diddaa garbummaa gara fincila xumura garbummaatti tarkaanfatee wayyaanee kan lubbuu hudhee qabe kan qindeessee fi qajeelchi keessatti qoonni adda bilisummaa Oromoo salphaan turre. Qoonni aktivistoota sabboontonni garaa garaa gumaachanis kan hin tuffatamnedha. Qabsoo kana ukkaamsuuf labsii muddama mootummaan baaseen miidhaan uummata keenya irra geeffamee fi gahaa jiru ulfaataadha. Kana keessatti falmaa kana gara balleessuuf afaan faajjiin keessaa fi alaan qabsoo kana irratti adeemsifamaa jiru akkasuma dabalaa deemaa jira. Diinni Oromoo wayyaaneedha. Farreen qabsoo Oromoo hangessuuf godhamu hanqisuuf keessaa wixxifatanis ni jiru. Yeroo hamtuu kana keessatti dhimma sabaa kan waliigalaa dhiisuun hoogganaa adda bilisummaa Oromoof of tolchanii fi of labsuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti yakka hiriyyaa hin qabne raawwachuudha. Oromoo hangessuuf osoo hin taane of hangessuuf qabsaa'aa akka turan akeeka. Qaamni uummataa bal'aaf dhimmu kan jiru jabeeffatee kan hin jirre barbaada malee aangoo bubbutuu hidda hin qabneef jecha waan maraatuuf hin qabu. Yeroo uummanni keenya duuchaan falmataa jiru kana keessatti tarkaanfii saalfachiisaa akkanaa fudhachuun qabsoo naaffisuun diinaaf tumsa bahuu akka ta'e ifaadha. Qabsaa'aan gaafa qabsoo sabaatti makame dhimma sabaa waliigalaaf dhimmuu eegala. Dhimma mataa isaa bakka hin qabu. Maatii irraa dhalatee fi bakka itti dhalate himatee
Oromummaan erga cuubamee of duuba deebi'ee aangoo dhuunfaa fi murnaaf dheebochuun erbuu Oromummaa seene diiguudha. Maqaa saba waliigalaan haasawaa hojiin bakka hin malle dhaabbachuun qabsoo sabaatti gufuu ta'uun farrummaadha. Uummata garbummaa jala jiru irratti qabsaawaan aangoof dheebotu hin jiru. Sabaaf wareega of kennuun hoogganummaaf of kaadhimuu yoo ta'e dogoggora guddaadha. Adda Bilisummaa Oromoo bu'uureeffama isaarraa kaasee seenaa jal'ise hin qabu. Qabsoo Oromoo niin dhaale jedhe malee niin dhalche hin jenne. Jechaas hin jiru, jiraachuus hin qabu. Qabsoo faffaca'aa walitti qabee karaa irra ka'uun hin dhoksine. Ammas bal'inaan ibsaa jira. Dhaaba dhugaa irratti xirribame diiguuf kiyyoon kiyyeeffameef salphaa hin turre. Kan amma ta'es kanuma. Oromiyaa Tigree harkatti qabuun dhiifamee hoogganaa Adda Bilisummaa Oromoo kan seeraa fi sirnaan filame qabsoo bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru harkatti qabuuf yookiin harkaa butuu yaaluun beekumsa natti hin fakkaatu. Adda Bilisummaa Oromoo ilma Oromoo waliigalaati malee qabeenya dhuunfaa namootaa yookiin murnootaa miti. Namni kalee hoogganaa ture hoogganummaatti deebi'ee hoogganummaadhaan hamma dhumaatti waara yoo jedhe barcuma ulfina of jalaa fuudhuudha. Yoo hawwii hoogganummaatti deebi'uu barbaades seeraa fi sirna dhaabichaan masakamuu malee aangoo duraan jibbanii fedhii ofiin gadhiisan deebi'anii hawwuun ammoo nama taajjabsiisa. Duuba hayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo haaressi amma of labse kun Adda Bilisummaa Oromootti moo Oromootti abbaa ta'uuf laata? Deebiisaa isinumaafan dhiisa. Injifannoo uummata Oromoof dhugaan bakkuma ofii jirti. Qixxeessaa lammiirraa. Horaa bulaa. Oromia biyako ya biyako kari sifan moregama digadanggalase hamilengu tubani nandema Durugo tawam jabo kunabasi wabo Durugo tawam jabo kunabasi wabo Warati akamsa rensi kadansa kabeti jarro natwatu kero Dukana namarse jabo kunabasi wabo Aliti namarse jabo kunabasi wabo Kilinto namarse jabo kunabasi wabo Arangama muri anusi pallola Kapeti jarrora tabadu kero Dina keka chapse anusi pallola Kapeti jarrora tabadu kero Waboya Idena tukaya waboya
waboko urgaan bilisummaa yaa waboko itti siqilanii yaa waboko abdiin sabaasumaa yaa waboko wabo yaa waboko wabo yaa waboko wabo yaa waboko Durugo tawang jabo kuna basi wabo Durugo tawang jabo kuna basi wabo Orati agamsa rensi kalansa dekapeti janno namjabadu kero Zuai namar se jabo kuna basi wabo Sakalle namar se jabo kuna basi wabo Tolai namar se jabo kuna basi wabo Barangka mamuri anusi panjola dekapeti janno namjabadu kero Dina ke jajabse anusi panjola dekapeti janno namjabadu kero Wabo ya wabo ya gadisa garbi ya wabo Gorraiti darbi ya wabo Baruda machesi ya wabo Dai barbadesi ya wabo Wabo ya wabo Wabo ya wabo Wabo ya wabo Durugo tawang jabo kuna basi wabo Durugo tawang jabo kuna basi wabo Orati agamsa rensi kalansa dekapeti janno namjabadu kero Dukana namar se jabo kuna basi wabo Alitti namar se jabo kuna basi wabo Kilinto namar se jabo kuna basi wabo Barangka mamuri anusi panjola dekapeti janno namjabadu kero Dina ke jajabse anusi panjola dekapeti janno namjabadu kero Wabo ya wabo Idena tuka ya wabo Urgaan bilisummaa ya wabo Itti siqilanii ya wabo Abdiin sabaasumaa ya wabo Wabo ya wabo Wabo ya wabo Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aaf jennee qopheeffannee kanumaan xumurra nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u sagantaa keenya guyyaa biroon hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura injifannoon uummata Oromoof gadaa bilisummaati.